wabarakatuh. Hordoftoota chaanaalii Aayishaa Orootuu bakka nagartanii fayyaa keessanii warroonni salaamtaa deebisuu hin dandeenyes ashamaa harka fuunee isiniin jedhaa hundumtuu keessanuu nageenyi rabbii isin biraa jiraatu bakka jirtanitti obboleeyyanti yaadallee viidiyoo takkaa walitti deebinee warra nabiyyi keenya irra salawaata buusuun dagatina Allahumma salli wa sallim alaa sayyidina Muhammad wa alaa alihi wa sahbihi ajma'iin. Rabbiin barakaa isiniif haa godhu. Yeroo salawaata buuftan qomni keessarraa argata. Egaa akka bakkuma jirtanitti salawaata buusuun dagatinaa isiniin jedha. Rabbiin barakaa isiniif haa godhu. Haadhallee viidiyoo takka isinii qabaa warroonni gama chaanaal kiyyaa haaraa dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Warri dura jirtan laayik koomentii gochuudhaan walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Warri hagammaan wajjin turtanis baay'ee naa galatoomaa isiniin jedha. Isin jaaladhaa isin kabajaa. Egaa ka haadhallee akkamitti akka keekaa jazara waliin dalannu qabadheetiin dhufee jira. Nafaana turaa turtiin keessan wajjin haa ta'u. Jazara jechuun kaarotiidha. Afaan arabaatiin jazara isiniin jedhe. Jazara jechuun kaarotiidha. Kun akkuma argitan kana kaarotii qaqal'isee baasee jira. Kaarotii lama yookiin tokko haga isin barbaachisu hagam akka dalaguu heddan laaltanii jechuudha. Yoo lamas isin ga'e tokkos yoo isin ga'e qopheeffattanii qaqal'iftanii baaftanii jechuudha. Bashaaraadhaan bashartanii akkasuma quncee leemuunaatii jechuudha. Leemuuna akkuma jirtu bishaan wajjin qabdanii dudda isiirraa hooftanii asitti immoo killee 3 qopheessee jira. Sukkaara burcuqqoo walakkaa qopheessee jira. Zayitii burcuqqoo shaayii tokko qopheessee vaniiliyaadha. Baking powder jechuudha. Meeshaan keekaadhaaf nu barbaachisu. Akkasuma daakuudha jechuudha. Daakuu haga isin barbaachisu ija keessanii ilaalaa itti gootanii burcuqqoo 2 isin barbaachisa 3 isin barbaachisa. Almuhim shay hagam akka dalagdan wanni isin dalagdan sun hagam akka baay'atu hisaaba saniin achirraa ilaallachuu dandeettanii jechuudha. Asitti meeshaa itti dalagdan qopheessitanii jirtanii saanii yookiin ammoo wanta ol golbatu yoo qopheessitanii kunoo killee teessanis akkana laaltanii killeen yoo akkana kuura kana taate jechuudha. Akkanatti duudaa kana yoo jiraatte killee bareedduudha. Killee naxaadha jechuudha. Yoo ammootu isin boorri kun gadi baxxee jette killeen sun tabalaashaatudha jechuudha. Yeroo kamuu killee dursitanii cabsitanii ilaaluu qabdanii yeroo waa dalagdanii. Maaliif yeroo hedduu killeen boorritu yeroo yoo baxxeetiin hin jette killee sun fayyaan qabdu jechuudha. Kunoo bifa kanaan sukkaara itti dabaltanii sukkaara burcuqqoo walakkaa kan qopheessisan itti dabaleetiin jira. Fiddanii madarabaadhaan waliin dhooftanii jechuudha. Waan waliin dhahuun isinii mijaa'u yoo isiniif biratti argame kan maabiraatiitiinis wajjin dhahuu dandeessanii kalaaxaadhaan jechuudha. Anammaa harkumaa waliin dhahee kalaaxaa fayyadamnee har'a. Haala kanaan waliin dhooftanii sukkaaraa fi killee jechuudha. Tiikaatanii zayitii itti dabaltanii jechuudha. Haga sukkaaraa fi zayitiin killeen kun wal fudhatutti deddeebitaniituma waliin dhooftanii jechuudha. Kunoo bifa kanaan wal fudhachiisee jira. Amma vaniiliyaa itti dabaltanii jechuudha. Vaniiliyaa yeroo akkana kiisni akkanaa kun hin jiraatinii takka tokko maankaadhaanis ni fayyadamanii jechuudha. Isiis maankaa xiqqaa tokkoof gimmaasha itti dabalatan isin ga'a jechuudha. Amma soogidda maankaa xiqqaa tokko itti dabalaa soogiddas itti dabalee jira. Amma bishaanii jechuudha. Bishaan xiqqoo daafiyaa ta'e bishaan lasassi jedhee burcuqqoo walakkaa itti dabaltanii jechuudha. Egaa keekaan bishaaniin hin dalagamu hin jedhana. Kun waan keekaa kaarotii qabuu fi bishaan itti dabaluun barbaachisa jechuudha. Amma quncee leemuunaa san itti qicanii jechuudha. Quncee leemuunaa san itti naqxanii haala kanaan amma waa hundaatti galchitanii jirtanii deddeebitaniituma waliin dhooftanii jechuudha. Amma daakuudha jechuudha. Daakuu ijaan laalaati itti qicattanii jechuudha. Ani burcuqqoo tokkoo fi gimmaasha dalagee isinis haga isin barbaachisu hanga lamaatti guddaa dalagdanii ani immoo xiqqaa dalagee har'a.
yoo guddaa daladdan ol guddistanii jechuudha wanta hunda. bifa kanaan waliin dhooftanii akka isin jalaan buruqanne jechuudha. kunoo kana fakkaata. amma isin geenne na dabalchiisa. tuma dabalaa jira. haala kanaan erga qopheessitanii fiddanii kaarotii san itti dabaltanii jechuudha. kaarotii bocamee qaqallate san itti dabaltanii jechuudha. eeguma kaltaa wanta hunda geessitanii kaarotii itti dabaltanii jechuudha. amma baakiin boodara itti galchitanii jechuudha. baakiin boodarii mankaa shorbaa tokko itti gootanii jechuudha, yookiin tokkoof gimmaasha jechuudha. akkaataa baay'ina lixii keessaniitiin isiniin jedhee jira. kunoo kana fakkaataa amma hundaatti galchee jira. kunoo qawaamni isaa akkana jira. yoo mankaadhaan ol fuutanii ilaaltanii baakiin boodara dhumarra inni itti galchuun isin barbaachisa. yeroo duraa Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell. jechuudha. yeroo baay'ee dhumarra itti galee bareeda. dura siimatti galchanii garuu hamma isheen dhumarra jaaladha. kana fakkaata. haala kanaan seeniyaa zayitii jala xaraddanii kaatanii daakuurra firfirsitanii seeniyaa keessan qopheessitanii foronii darajaa 180 irratti qabsiistanii jechuudha. haala kanaan foronii keessa galchee jira. dursitanii oowwistanii jechuudha. foronii kunoo kana fakkaata bilchaatee jira. hedduu bareedaa maashaallah. haala kanaan inshaallah daladdanii akkasinitti tolu abdii qaba. viidiyoo kana laayik koomentii gochuun dagatina. akkasuma warroonni viidiyoo kana argitan kamaatii kiyyan ta'in maatii kiyya dabalamaa sabiskiraayib godhaa isiniin jira. haala kanaan mummurtanii waan fakkaatu hojjumaan laalla. kunoo kana fakkaataa. inshaallah aga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jira. akka jaalattan abdii qaba. yaada keessan koomentii jala naa barreessuun dagatina. assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.